akka kootiitti akkana ni jedhu bareedduu fuudhuunis gaaruma ta'ee otoo jiru bareedattis heerumuun gaaruma ta'ee otoo jiru jechuudha. Anillee akka kootiitti akkana ni jedhu bareedduu fuudhuunis gaaruma ta'ee otoo jiru bareedattis heerumuun gaaruma ta'ee otoo jiru jechuudha. Qooda qinaati moo finaati jedha sana wal fixanii inni durbaas gidduma galeetti ishee fuudhee yookaan immoo bifas qabaachuu baattushuma qalbii qabdu ishee fuudhee utuu nagaatti wajjin jiraatanii isaanii wayyan jedhe. Inni isheen durbaas yana bareeda isaatti heerumtee eenyu si bilbilee eenyutu si ergaa eenyu wajjin turte eenyu si dhungate shittoon kun kan eenyuti jedhaniituma amma nagaa wal dhoowwatanii oduma giddu galeessa wayititti heerumteetuma wajjin jiraatti nagaatti ba'eessan jedha kaan. Kanaaf gidduma galeetti wayititti heerumii yookaan fuudhii isin jedhaan yaa isa gurbaatiin gidduma galeetti ishee fuudhi kan qalbii qabdu ishee kan ijoollee ishiitiif taatu ishee fuudhi malee bifa golaaluun maal godha? Ani amma haadha ijoollee sagaliiti laal. Yoo nan bifa qabaachuu baadde abbaan manaa koo baay'ee na jaallata baay'ee natti amana jechuudha. Na shakku waan ta'eef waan mata kana shakku kanaaf amma bara waggaa 40 wajjin jiraannu kanarraa walitti buunee hin beeknu. Yoo walitti buuneyyuu ormi ollaan nu dhaga'ee hin beeku ijoolleen keenya nu dhaga'anii hin beekanii. Kanaaf qooda gana miidhagduu fuutee yookaan bareedatti heerumtee asiin baatee achiin galtee waliin jechuudha. Bakka waan kan qalbii qabdu ishee kan qalbii qabu isaa laala wal fuudha ijoollee bifti yoo jiraatu. Kanaafiyyuu kan jireenya namaa ta'u ilma namaati waanan amaladhaa naamusa jireenya sana jechuudha. Baree keessan of kokkuulutu caala malee alaan of kokkuuluun maal waa'ee baasa. Keessi garaa namaa hammeenyaan guutamee qinaatiin guutamee kan gaa'ela ishiitiin yaadne dibachuu bichaa uffachuu bichaa beekte durbii amma hedduu. Durba ammaa tana fuudhuma namaa achumatti dhiisu wayya. Dhiirri ammaatis akka dhiirri duratti akkamitti gadi akka inni qotu akkamitti akka inni hojjetudha. Kan ammaa kun hedduma dhiisu wayyabboo kamaan baay'ee dubbachuun illee gaarii miti. Garuu jiru ijoolleen baay'ee isaaniitis akkasumatti goobasii kan hojjetan. Hojii ilmi namaa hojjete bareedala hojjete malee nyaata yoo hojjete malee uffata hin jedhe akkasumas fedhee taa'ee kiisii harka keessa godhatee maal naa godhan manatti na galchee jechuudha. Kanaaf hojiin iyyuu bareedina tokkodha dubartiin ammaa hojjechuus hin jaallattu dhiira ammaa qabutti heerumtee teessee jiraachuu jaallatti maaltu fayyaa qabu kanan taa'ee nyaadhu kun hin jedhee caadhatoo maal haadhatoo sokke. Dubartiin abshaala dubartiin haxxeedha dubartii jechuun ogeettidha laal dubartiin ogummaa hin qabne dubartiin maal jedhamti? Dubartiin takka ollaa wajjiniin odeessaa oolte asii wayii walii gadi oofaa oolte waree gadi nuufina mana keessan taa'aa hodhaa keessan hodhodhaa daantalii keessan naadhaa warri barattan immoo isa barattaniin hojjedhaa ijoollee keessa seera guddifadhaa ijoollee keessan barsiifadhaa. Kanaaf hin guyyoomina. Sinin jechuun jaaladha warri dhiirattis immoo haadha manaa keessan kabaja kennaafi haadha manaa keessan ulfina kennaafi dubartiin kunuunsa jaallatti laal kunuunsuu baannan dubartiin akka buuphati kanaafuu kunuunsa waan isheen barbaaddu amma danda'ametti kennuufi yaala waan dhabdan hubachiisa malee yaada isheen tuffatina wajjin taa'a mari'adha waan haati manaa keessan sinin jette sinis dhagaa ijoollee. Kanaaf biftis yoo ta'e otoo dhukkubni takka nama qabdee akka raafuutitti nama xoolajjitee nama biraa deemte waan ta'eef bifarrattis murtoo amma kana hin godhatina waannan hunduma kan caalu keessa namummaa waliitti gammada dubartii ollaa wajjin bultu dubartii ogeetti dubartii ijoollee ishee akkamitti akka guddifattu beektu fuudhuudhaaf dhamaa malee qabeenya isin qabaattanii. Qabeenya keessan yoo dubartiin sun hin qabne ta'e waannan dubartiidha ijoollee hunduma caala dubartii ogeettiin abbaan manaa ishee sirreessu bulchuu dandeessa
gorsitee deebisuu dandeechi. Obsitee jechuudha dubartiin obsa qabeette. Qabeenya dubartii obsadha hunduma caala bifa caala obsa. Obsa ta'u ijoollee ishiitiif akka isheen jiraattu ishii godha waan ta'eef. Dubartii gowwaan mana ishee digdi. Gowwoomina gowwaan ta'ina. Anumatu isiniin jedhu gowwaan ta'ina abshaala taala. Abshaalummaa qabaachuu qabdu dubartii. Kanaafiyyuu ijoollee durbaatiifis ta'e ijoollee dhiiraatiif ani waanan jedhu keessan of qulqulluutu caalaa alaawwan of qulqulluu caalaa isiniin jechuun jaaladha yaa ijoollee yaa nagaa yoo gorsa jaartii dhageessan na dhagaa isiniin jechuun jaaladha. Gorsa dhaga'uun bareedaadha. Gorsa dhaga'uun bareedaadha isin fayyada waan ta'eef gorsa dhagaa gorsa hin tuffatina. Gorsa hin tuffatina sirriitti gorsa dhagaa abboota keessaniif haadhotii keessaniif abboomama gad of deebisuus bara. Bifa irratti qabeenya irratti hundaa'ina waanan jaalalli akkasuma walii obsitan akkasuma walii irra walii darbitan rakkinattis gidiraattis wanti hundinuu yoomtu jiraachuu baatte akka itti fuftanii waan guddaa isa boodii isa fuula keessan dura jiru sana akka argattan isin godha jaalalli. Yoo jaalalli jiraachuu baate waan har'a qabdan kana hundumaa hin dhabdu kan isin bula takka ishee hin dhabdu jechuudha. Yeroo argamu akka salphaatti hin argamu yeroo dhabamu garuu qabeenya akka salphaatti dhabama. Akkasuma Hedduma galeetti ishee fuudhi kan qalbii qabdu ishee kan ijoollee ishiitiif taatu ishee fuudhi malee bifa golaaluun maal godha? Ani amma haadha ijoollee sagaliiti laal. Yoo nan bifa qabaachuu baadde abbaan manaa koo baay'ee na jaallata baay'ee natti amana jechuudha. Na shakku waan ta'eef waan takka na shakku kanaaf amma bara waggaa 40 wajjin jiraannu kanarraa walitti buunee hin beeknu. Yoo walitti buunee yoo ormi ollaan nu dhaga'ee hin beeku ijoolleen keenya nu dhaga'anii hin beekanii. Kanaaf qooda ganaa miidhagduu fuutee yookaan bareedatti heerumtee asiin baatee achiin galtee waliin jechuudha. Bakka waan kan qalbii qabdu ishee kan qalbii qabu isaa laala wal fuudha ijoollee. Bifti yoo jiraate kanaafiyyuu kan jireenya namaa ta'u ilma namaati. Waanan amaladha naamusa jireenya sana jechuudha. Baree keessan of qulqulluutu caala malee alaan of qulqulluun maal waa'ee baasa. Keessi gara namaa hammeenyaan guutamee qinaatiin guutamee kan gaa'ela ishiitiin yaadne dibachuu bichaa uffachuu bichaa beekte durbii amma hedduu. Durba ammaa tana fuudhuma namaa achumatti dhiisu wayya. Dhiirri ammaatis akka dhiirri duratti akkamitti gadi akka inni qotu akkamitti akka inni hojjetudha. Kan ammaa kun hedduma dhiisu wayya boohamaan baay'ee dubbachuun illee gaarii miti. Garuu jiru ijoolleen baay'ee isaaniitis akkasumatti goobasii kan hojjetan. Hojii ilmi namaa hojjete bareedala hojjete malee nyaata yoo hojjete malee uffata hin jedhe akkasumas fedhee taa'ee kiisii harka keessa godhatee maal naa godhan manatti na galchee jechuudha. Kanaaf hojiin iyyuu bareedina tokkodha dubartiin ammaa hojjechuus hin jaallattu dhiira ammaa qabutti heerumtee teessee jiraachuu jaallatti maaltu fayyaa qabu kanan taa'ee nyaadhu kun hin jedhee caadatu maal haadhatoo sokke.